Akkam jirtum daawwattoota keenya quuqamii saba kootii quuqama kootii jechuudhaan bosona seenee erga bosona seeneeti booda hamma danda'ame erga waraanatti dabalame booda sanaan booda halli jechuu fidinnaanis gara magaalaa seenee istuudiyoo seenuudhaan sagalee uummata isaatii ta'uudhaan kan dararaa fi hidhaa hanga ajjechaatti reebicha uummataaf waraanaan kan dabarse aartist Jaafar Yuusuf Wallee bara maaster pilaaniiti kaasee hanga wayyaanee fi hamma mootummaa amma biyya bushaa jiru kana qeequutti kan adeeme aartist Jaafar Yuusuf wallee kanneen akka wal irratti hilaallu jaarsummaa masaraa mootummaa hattuu korojoo fi kanneen kana fakkaatan baay'inaan kan sirba qabsoo ta'an kan baase aartist Jaafar Yuusuf dhiyeenya mana hidhaati kan ba'ee yoo ta'u amma immoo sirba qabsoo tokkichaa jedhuun fudhatee dhiyaachuun isaanii beekamaa. Hayyeen daawwattoota keenya aartist Jaafar Yuusuf cina dhaabbachuudhaan jajjabeessaa siniin jenna. Linkii YouTube Jaafar Yuusuf description irra siniif keenya. Kan keenyas chaanaalii keenya Kushtube kana share comment subscribe nuuf godhaa. Sirbasa yeroo dhiyootti chaanaalii YouTube Jaafar Yuusuf Kushtube irratti ni argattu isin jaalanna.